Nagaa Waaqa isiniif haa ta'u, ashamaa harka fuunee irra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo lafumaaf iddoo jirtanitti nagaan keenya dachaa ta'e isiniif haa baay'atu. Egaa har'a akkuma beekamu masqalli gaheera. Masqala mootii ayyaanaa, masqala darbe kanneen jiru. Masqala darbe kanneen jiru dubartii hiikamtee galtee heerumni hin jiru jedha Oromoon yeroo mammaaku. Baga booqaa birraa agartanii bacagaa gannaa baatanii baga masqala mootii ayyaanaa yoo jennu namoonni tokko tokko akka aadaatti fudhatanii jiru jechuudha. Masqalli kun guyyaa argama fannoo baga bara mootitti illeeni fannoo kana fannoo waggaa 300 ol awwaalamee kan ture sababa mootittiilleenitiin kan argame jechuudha. Kan qochisiistee fannoo bakka awwaalamee baasistee mootitti illeenidha jechuudha. Kanaafuu guyyaan argama fannoo kun akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti guyyaa addaati. Guyyaa kana kan kabajnuuf namoonni tokko tokko akka aadaa sababa barri bararraa baratti geeddaramuuf ganna bacagaa gannaa keessa ba'anii kinoo bonatti achi ceenee isa san kabajnutti fakkaachuu danda'a. Lakki miti kun tasuma akkasii fakkaatu. Sababni nuti masqala kabajnuu fi masqala jechuun mootii ayyaanaati. Masqala jechuun guyyaa itti argama fannoo bararraa baratti waggootarraa waggootatti barri jijjiiramuun guyyicha seenaan kun raawwate kan itti kabajnudha jechuudha. Kanaafuu baga isiniin gaheen jedha hordoftoota amantaa Ortodoksii kan biyya keessaaf kan biyya alaa akkasuma biyyoota addunyaa kanarra jirtu Ortodoksiin hundi keessanuu baga isiniin gaheen isiniin jedha. Guyyaa kana kan yaadatamu akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti yaadannoo argama fannoo kana qabsoora hedduu guyyaa kanatti kan raawwatame wareegama lubbuu abboonni keenya kan darban amantaa kana nu dhaalchisuudhaaf jaalala fannoodhaaf qaban dabarsanii lubbuu ofii laatanii fannoo tissanii har'aan ga'anii nuuf laatanii jiran jechuudha. Kanaafuu guyyaa argama fannoo kana kan kabajnuuf nuti masqala yoo jedhan daamaraa baasanii bichaa ibsaa ibsanii hoyya hoyya jedhanii farsoo dhuganii galuu miti. Qabsoora hedduutu raawwatame. Seenaa kana namoonni keessa qoratanii hin beekne akkuma salphaatti ilaalan jechuudha. Kanaafuu fannoon kan argame bara mootitti illeenii fannoo awwaalamee ture. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhiiga isaa saba Addaamiif ijoollee Addaamiif jedhee wareegame irratti dhangala'ee awwaalamee kan ture mootittiin illeeniin argamsiiste jechuudha, qochisiiste. Kanaafuu argamni fannoo bu'aa bayii abboota keenya warra darbanii qabsoora isaan hojjetanii dhiiga isaan itti wareeganii lubbuu isaanii dhabanii har'a tissanii asii nu biraan ga'an jechuudha. Nuti hoo sababa maaliitiif fannoo irratti qoosnaa? Namoonni tokko tokko jechuudha fannoo akka qaldiitti kan fudhatan ni jiru. No, fannoon gaachana keenya jechuudha. Fannoon injifannoo keenya jechuudha. Fannoon kan seexanatti hin moonu jechuudha. Fannoon kan seexanni injifatamee kan ittiin fannoon humna keenya. Yenyano ዋሻይምነቶ ጸበሎ አናፍርም ትምክህታችን ነው መስቀሉ። fannoon qabsoora hedduutu irratti darbe jechuudha. Seenaa fannoo qoratamee kan hin dhumne waggoota 300 oliin kan awwaalame mootitti illeenidhaaf ulfinniif galanni amma bara baraatti ishedhaatu jechuudha. Isheen qottee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan awwaalame ture baastee nuuf laatte jechuudha.
Baga guyyaa argama fannoo keessan hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessanuu kan biyyaaf biyyoota garaagaraa keessa jirtan akkasumas maatii keenya illee baga isiniin ga'een jedha. Asumaan gorsa tokko yookiin dhaamsa tokkoon qaba jechuudha. Waa'ee masqala kana sababeeffachuudhaan godinaalee Oromiyaa keessatti magaalaa Dirree Dawaa akkasumas magaalaa naannoo Oromiyaa jiran keessa tokkotti alaabaan Minilikii sababa masqala kana sababeeffachuudhaan fidamee dhufa taanaan girrigirri ni uumama. Abbootiin amantaa alaabaan kun yoo dhufe isintu itti gaafatama kan jedhu miidiyaa garaagaraa irratti maxxanfamaa ture jechuudha. Kuni maaliif ana jalatti gorsa yookiin dhaamsan qaba. Gorsi ani qabu alaabaan asxaa eenyummaa keenyaati jechuudha. Alaabaan eenyummaa biyyattii mul'isa. Alaabaan eenyummaa biyyattii mul'isu isa mallattoo urjii yookiin najimaa jedhamu san isa qabudha jechuudha. Asxaa kan qabu san malee alaabaa lumuxxuu kanaa miti jechuudha. Alaabaan Itoophiyaa kan nu beeknu amma fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo alaabaan eenyummaa biyyattii mul'isan malee amantaa biyyattii mul'isu jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti alaabaan Oromiyaa sirrii Oromiyaa mana amantaa seenu sirrii miti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa samii irratti mallattoo sabbata dubroo maaramiitiin kan hidhame alaabaa gosa 7 jechuudha. Garuu alaabaan mana amantaa irratti faayidaan inni qabu faajjii biyyattii mul'isu manni amantaa Ortodoksii alaabaa Itoophiyaatiin yoo qabatanii seenanii alaabaan Itoophiyaa kun sabaaf sablammoota hunda kan of jalatti hammatudha jechuudha. Inni asxaa qabu sun jechuudha. Inni immoo alaabaan naannoo Amaaraa irraa dhufe kun beerii tokko qofa mul'isa jechuudha. Beera saba Amaaraa qofa mul'isa. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan fannifame saba addaa hundaaf malee ati Oromoodhaa fi ati Amaaraadhaa, ati Tigreedhaa, ati Guraageedhaa, ati Kambaatadhaa kan jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu alaabaan Itoophiyaa oduu akka mana amantaatitti alaabaan yoo hafellee wanni inni nurraa hawwisus hin jiru. Yoo qabatamee dhaqames wanni nu dabalu hin jiru jechuudha. Garuu eenyummaa biyya sanii mul'isuudhaaf mana amantaa sanitti alaabaan qabatamee dhufu osoo alaabaa Itoophiyaa ta'ee alaabaan Itoophiyaa kun Oromoo hin jedhu, Amaaraa hin jedhu, Tigree hin jedhu saba kamuu ofitti hammataa jechuudha. Itoophiyaawwannatiin akkasii jechuudha. Akka kootitti akka ani beekutti. Waaqayyoollee kan fannoo kanarratti dhiiga isaa lolaasee kan nuuf fannifame saba addaa miti malee Oromoodhaaf miti jechuudha. Amaaraadhaaf miti jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos Amaaraadhaaf hin fannifamne, Oromoodhaaf hin fannifamne, Tigreedhaaf hin fannifamne, saba addaam kan ta'e hundaaf fannifame. Kanaafuu uummanni keenya wallaalummaa irraa kan ka'e dogongoroota hedduu hojjetaa jira jechuudha. Kanaafuu sababa guyyaa daamaraa kana akka balaan tokko akka girrigirriin tokko uumamne Waaqayyo nagaan nu baasee nagaan nuuf haa galchuu hordoftoota amantaa keenya jechuudha. Namoonni girrigirrii barbaadanii dhimma alaabaa kana fiddanii, dhimma paartii fiddanii, dhimma poolitikaa fiddanii hin dhufinaa jechuudha. Maal fayyada poolitikaan kan nu wajjin du'a amantaa keenya malee siyaasa miti. Oromummaan akka nama tokkootitti, akka saba tokkootitti, afaan saba tokkooti jechuudha. Beerii tokkicha jechuudha. Amantaan Ortodoksii garuu guyyaan argamniif masqalli fannoon itti argame kun hundi guyyaan kun guyyaa saba addaa mifitti dukkanni seexanicha awwaalame gooftaan fannoon gooftaa keenya itti argamedha malee guyyaa itti siyaasni itti argame miti. Kanaafuu siyaasa mana amantaa keessa baasa. Piliis. Alaabaa lumuxxuu fidanii alaabaan lumuxxuun kun duraan namni hin beeku jechuudha. Namni hiika alaabaa kanaa hin beeku. Alaabaan lumuxxuun kun maal akka inni ibsu hin beeku jechuudha. Dura alaabaa Amaaraa, alaabaa Itoophiyaadhaan hin beekaanu jechuudha. Ergaan miidiyaa kanarratti dhufee wantoota tokko baradheen alaabaan Itoophiyaa kan asxaa qabu ta'uu gaafa baruu fi alaabaan lumuxxuun kan Minilik ta'uu
akkasumas kan saba Amaaraa jechuudha. Akkasumas immoo alaabaan leenca ofirraa qabu sun kan Teediroos ta'udha jechuudha. Teediroos Kaasahuun miti isaa Teediroos eenyuti ka du'e san jechuudha. Teediroos Kaasahuun isaa Teedii Afrootti dhiifama. Kanaafuu siyaasaa fi amantaa waliin gitu tasuma waliin argatu jechuudha obboloota keenya. Kanaafuu bakka keessan hordoftoonni amantaa kana hordoftan hundi keessanuu jechuudha bakka keenya bakka walumaan keenya. Kanaafuu biliis walaa kabajnu jaalalumaan waliin haa jiraannu. Siyaasa mana amantaa keessa baasa. Siyaasni nu faana hin du'u. Galaa lubbuu keenyaa qopheeffannoo obboloota keenya cubbuudhaan hin dhaalamina. Addunyaan boruu darba jechuudha. Addunyaan boruu darbuuf jennee waan hin darbine yeroo hojjennu Waaqayyo moorraa nu gaafachuudhaaf jira jechuudha. Bakka itti nu uumamne yaadachuu qabna. Nu dhaloota eenyutirraa akka uumamne. Ani akka kootitti yookiin akka ani beekutti maddi uumama keenya gooftaa biyyeerra ta'uu keenya ni beekna hundi keenya jechuudha. Biyyeerra uumamne malee nuti Amaararraan uumamne, Tigireerraan uumamne, Oromoorraan uumamne, Guraageerraan uumamne jechuudha. Akka amantaan keenya jedhutti namni kamiyyuu mirga jiraachuu fi danda'e aangoo jiraachuu ni qaba jedhee yaada. Maaliif amantaan kan lubbuuti. Amantaan kan ittiin galaa keenya jireenya bara baraa ittiin argannudha jechuudha. Kan cubbuu ittiin ofirraa qulqulleessinu jechuudha. Kan itti dogoggorre gaabbiitti deebinu jechuudha. Siyaasni garuu kan addunyaa kanaati jechuudha. Carraan nuti qabnu addunyaa kanarratti ittiin jiraachuu dadhabameera. Siyaasan hordofina biliis gara mana Waaqayyoo deebi'a. Laphee keessan geeddaradhaa barichi bara dhumaati. Dhaloonni kana booda hin jiru jechuudha. Dhaloonni uumamu nu dhaloota isa dhumaati jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo guyyaa dhufaatii isaa lammataa irratti akka nu hin qaanessine isa galateeffachuudhaaf isa kadhachuudhaaf haa dhaabbannu jechuudha. Siyaasa biliis dhiisa waa'ee siyaasaa. Waa'ee addunyaa dhiisa. Addunyaan tun hin corrobdi. Addunyaan tun waan calaqlaqeedhaan fuula keenya dura qabdee nu sobaa jirti. Kanaafuu addunyaa haa dhiisnu isiniin jedha obboloota keenya. Kanaafuu obboloota keenya addunyaan wantoota miidhagina addunyaa waan akka biqiltuu ganama yeroo bishaan harkatti laleestee galgala yoo aduun itti bahe goggogduuti jechuudha addunyaan. Biqiltuun gaafa bishaan irraa goggogni harcaati. Addunyaan akkasii jechuudha. Gaafa harki gooftaa nu keessa hin jirre, gaafa harki gooftaa nu faana hin taane addunyaan tun nu fudhattee kufti jechuudha. Kanaafuu biliis addunyaadhaan bitamina obboloota koo. Dhaloonni nu keessa jirru kun dhaloota addunyaa filateedha jechuudha. Dhaloota gooftaa isa uume dagateedha jechuudha. Waaqayyo dandeettiidhaaf aangoo isaatiin laphee nuu banee gara mana isaa nu haa deeffatu jedhaan akka kootitti jechuudha. Baay'ee ulfaata biyya keenya Itoophiyaadhaaf Waaqayyo nagaa buusu. Asumaan baga ayyaana masqalaa geechanii ayyaanni kun guyyaa ayyaana argama fannooti. Fannoon humna keenya, fannoon gaachana keenya, fannoon irree keenya kan ittiin of jennu fannoo keenya jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu chaanela keenya kanaaf haarawaa kan taatan laayik, sheer, sabiskiraayib godha. Warri duraan immoo maatii nu taatanii turtan laayikii fi sheerii komaantiin irraanfatinaa nu jajjabeessaa nu guddisaa isiniin jedha akka guddannu. Akka guddannuun barbaada jechuudha. Walaa guddisnu dhaloota keenya. Dhaloota cubbamaa osoo hin taane dhaloota jaalatamaa, dhaloota firee gaarii, firii kan baranne keessaa, kan dhageeffanne keessaa, kan ittiin baranne firii 30, firii 20, firii 60 oomishni Waaqayyo nu haa godhu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota biyya jaalatamuuf kabajamoo lafumaaf iddoo jirtanitti nagaa keenya dachaa ta'e isiniif haa baay'atu.
Egaa har'a akkuma beekamu masqalli gaheera. Masqala mootii ayyaanaa, masqala darbee kan hin jiru.